Xiinxalaa siyaasaa fi miseensi KFO Jawaar Mohaammed mootummaan Itoophiyaa nagaa buusuuf marii nagaa marsaa sadaffaatti deebi'uu qaba jechuun fuula feesbuukii isaa irratti maxxanse. Jawaar fuula feesbuukii isaa irratti waamicha marii araara marsaa sadaffaa jarri waboo fudhateera kaandidee mootummaadha jechuun barreesse. Dippiloomaatotaan mariin marsaa biraa hin barbaachisu, finciltoota irra jireessa barbadeessineerra, kanaafan ammoo harka kennuuf nu dubbisaa jiru jedhaniin jedha Jawaari. Gaafa Afrikaatti ergamaa addaa USA kan ta'an Maayik Hamar marii mootummaa Itoophiyaa fi ABO waboo mijeessuuf deeggarsa kennaa turuun isaanii ni yaadatama. Erga mariin marsaa lammaffaa milkii malee xumurame haga nagaan nufutti qaamolee lamaan akka araaramaniif ni hojjenna jechuun isaanis ni yaadatama. Irra deddeebiin muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed waliinis akka dubbatan himaniiru. IGAD dabalatee dippiloomaatonni biyyoota akka Keeniyaa, Norweey qaamolee lamaan marsaa sadaffaaf marii akka ta'aniif tumsa isaanii akka itti fufan himamaa ture. Xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed garuu marii marsaa sadaffaa woboon fudhate kaandidee mootummaadha jedhe. Mootummaan Itoophiyaatti banam hidhattoota waraanaa bilisummaa Oromoo irratti opereeshinii gaggeessaa akka jiru himeera. Kanaanis garriin isaanii akka harka kennataa jiran ibsuun gama kaaniin ammoo uummata waliin marii gaggeessuun nagaa buusuuf akka hojjechaa jiru ibse. Sadaasa 5 bara 2017 biiroon bulchiinsa fi nageenya Oromiyaa fuula feesbuukii isaa irratti naannoo Oromiyaatti godinaalee garaagaraatti uummanni hiriira nagaa ba'uun nageenya waaraa qe'ee Oromootti akka mirkanaa'uuf waamicha taasisaa jira jechuun maxxanse. Kun kan jalqabaa ta'uu baatus rakkoo nageenyaan dararaan uummata nagaarra ga'u akka malee hammaataa itti fufe. Obbo Jawaar Mohaammed suura hiriira uummata godinaalee Oromiyaa maxxanfame fayyadamuun fakkeessuun nagaa buusuun hin danda'amu jedhe. Mootummaan gama tokko marii araaraa marsaa sadaffaa fi wayyaanaa biyyoonni dubbii harkaa qabaniin dhihaataa jiru dida. Uma biraan uummata miskiina aduutti baasanii waachisuun sirrii miti jedhe. Nagaa buusuuf onneerraa fedhii qabaannan waltajjii mariitti deebi'uun ala falli biraa hin jiru jechuun barreesse. Mootummaan nagaa buusuuf marii nagaaf banaa ta'uu himuurra kan darbe marii nagaa marsaa sadaffaa ABO waboo waliin taasisuuf diduu ilaalchisee waan ibse hin qabu. Tibbana UN'tti manni maree mirgoota namoomaa haala qabiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa irratti gamaggaman ilaalee ture. Hora UN kana irratti ministeerri haqaa Itoophiyaa obbo Balaayinuu Yirgaa gabaasa yoo dhiyeessan akka jedhanitti mootummaan garee hidhatee biyyattii keessa socho'u hunda waliin wal qunnamaa ture jedhanii. ABO waboo waliin marii nagaa marsaa lama Taanzaaniyaatti gaggeeffamuu kan eeran ministerichi kun kutannoo mootummaan nagaa buusuuf qabuuf agarsiiftudha jedhanii. Xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed ammoo jechaan ibsuu fi gochaan raawwachuun adda kan ta'e jedhe nagaa buusuu akka hin dandeenye akeeke. Kana dura yeroo lama mariin nagaa mootummaa fi ABO waboo gidduutti Taanzaaniyaatti gaggeeffamuun isaa ni yaadatama. Walhubannaa gaariin jira kan jedhame marsaa lammaffaa irratti ammoo waliigaltee malee adda bahanii. Mariin nagaa marsaa lammaffaa abdii guddaan kan irratti gatame yoo ta'u yeroo dheeraa kan fudhatee fi ajajoonni waraanaa bilisummaa Oromoos kan irratti argaman ture. Maricha Ameerikaa, Keeniyaa fi Noorweey fa'aa adda durummaan qindeessuun kan deeggaran yoo ta'u hidhattoota waboo ammoo bakka jiranii fuudhuuf waldaan qaxxaamura diimaa idil addunyaa deeggarsa godhee ture. Ergasii marsaa sadaffaan ni gaggeeffama tilmaamni jedhu kennamee ture. Gama mootummaan balballi keenya nagaaf banaadha kan jedhu yeroo hedduu dhagahamaa ture. Gama hidhattoota ABO'tiin ammoo nagaa buusuuf qophii ta'uu himuun yaadota nuyi akka haal dureetti dhiyeessine mootummaan fudhachuu diduusaa ibsu. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya dachee Oromoo irratti Waaqayyo araara yaa buusu. Dhiiga qulqulluu uummata Oromoo jigaa jiruufis waa'inni gurraachi yaa dubbatu jennee asumaan adda baanam.